Dhaabbanni jirraa fi gareen karaa deemaa hawaasa godina Harargee keessatti sababa uggurraa gabaa jimaatiin beelaaf saaxilaman deeggarsa taasisee jira. Dhaabbanni kun godina Harargee lixaa aanaa Doobbaa gandoota akka Roobalee, Haqabaasii fi Biiftuu Oromiyaa keessatti gargaarsa daakuu fi zayitii uummata naannoo sana jiraatuuf taasisuu ibsamee jira. Daraartuu Shaamii bal'eessaa qabdi. Dhaabbanni jirraa fi gareen karaa deemaa hawaasa godinaalee Harargee keessatti sababa uggura gabaa jimaatiin beelaaf saaxilamaniif deeggarsa taasise. Deeggarsa dhaabbanni jirraa fi gareen karaa deemaa godina Harargee lixaa aanaa Doobbaa gandoota sadi gandoota akka Rooblee, Haqabaasii fi Biiftuu Oromiyaa keessatti gargaarsa daakuu fi zayitii uummata naannoo sana jiruuf taasisanii jiru. Akkuma beekamu uummanni godinaalee Harargee ammaan dura jimaa oomishatee jiruuf jireenya isaa akka gaariitti jiraataa kan ture yoo ta'u, haa ta'u malee amma sababa jidduu lixiinsa mootummaan gabaa jimaa irratti taasiseen jimaan gatii dhabee beelaaf saaxilamanii jiru. Deeggarsi taasifame kun godina Harargee lixaa aanaa Doobbaa gandoota Rooblee, Haqabaasii fi Biiftuu Oromiyaa keessatti hawaasa naannoo sana jiraatuuf daakuu fi zayitiin laatamee jira. Injiinar Daani'el Gammadaa yookiin karaa deemaa jedhamuun kan beekamu yeroo ibsan uummanni Oromoo beelee takkaa kadhatee hin beeku garuu immoo waan barri fide wanti godhan hin jiru jechuunis hawaasa gorse. Kana malees Oromoon Walloo kan godinaalee Wallaggaa, Boorana, Gujii fi kanneen birootis waggoota dabran kana sababa adda addaatiin beelaaf saaxilamuu Injiinar Daani'el Gammadaa eeruun kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti rakkoo wal fakkaataan akka jiru dubbatanii jiru. Itti dabaluunis waggoota lamaan kana keessa rakkinni hamaan hawaasa godinaalee Harargee mudachuu ibsuudhaan hawaasni kun akka gargaaramuuf qaamoleen garaagaraa deeggarsa akka taasisan gaafate. Yeroo hamaa kana uummanni wal gargaaree akka rakkina keessa jiru kana keessa dabruus gaafatanii jiru. Kana malees Oromoonni biyya keessaa fi biyya alaa jiraatan godinaalee Harargee keessatti hawaasni akka malee beelaan saaxilamee waan jiruuf gargaarsa akka godhaniif gaafatanii jiru. Ganda Rooblee jedhamuun beekamu keessatti hawaasni daran beelaaf saaxilamuun namni of danda'ee jiraatu tokkolleen akka hin jirrees ibsanii jiru. Oduu keenyatti aanu hundeeffame faawundeeshinii Dooktora Kabajaa Artiist Alii Birraa ifatti labsamuudhaaf qophiin taasifamaa jiraachuun gabaafamee jira. Miseensonni koree faawundeeshinichaa biiroo bulchiinsa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti argamuudhaan ibsa miidiyaaleef kennanii jiru. Dabalatee oduu kana akkatti aanutti dhiyaata. Hundeeffama faawundeeshinii Dooktora Kabajaa Artiist Alii Birraa ifatti labsamuuf qophiirra jiramu ilaalchisuudhaan miseensonni koree faawundeeshinichaa biiroo bulchiinsa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti argamuudhaan ibsa miidiyaaleef kennanii jiru. Kaayyoon faawundeeshinichaa hojii Artiist Alii Birraa umurii isaa guutuu irratti hojjechaa turee fi hojiilee karooraan osoo itti deemaa jiranii biraa boqotan itti fufsiisuu fi galmaan ga'uu akka ta'e ibsamee kan jiru yoo ta'u, ergamni dhaabbatichaa ammoo dhaabbata qindoomina qabuu fi hunda hammate ijaaruuf cimsuu akka ta'es ibsamee jira. Faawundeeshiniin Dooktor Kabajaa Artiist Alii Birraa faawundeeshinii barnoota, fayyaa, aartii fi hawaasummaa dabalatee dhimmoota garaagaraa irratti kan hojjetu ta'uu isaa itti aanaan hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa fi hoogganaan damee aadaa obbo Daraaraa Katamaa ibsanii jiru. Morma kanaan sagantaan hundeeffama faawundeeshinii Dooktora Kabajaa Artiist Alii Birraa gaafa waxabajjii 16 bara 2016 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti Finfinnee galma hoteela Skaayilaatiitti kan labsamu ta'uu isaa miseensonni koree faawundeeshinichaa ibsanii jiru. Waxabajjiin 16 guyyaa seenaa qabeessa leegaasiin abbaa Oromootaa fi abbaa muuziqaa Oromoo ifatti lafa itti qabsiifamuu fi guyyaa hundeeffama faawundeeshinii Dooktora Kabajaa Artiist Alii Birraa ifatti hundeeffamni isaa itti labsamu akka ta'e haati warraa fi walitti qabduun boordii faawundeeshinichaa Liilii Maarqoos Birraa himtee jirti. Sirbi Dooktor Kabajaa Artiist Alii Birraa hojjatee osoo uummata biraan hin gahin lubbuun darbe guyyaa hundeeffama faawundeeshinii itti labsamu gaafa waxabajjii 16 bara 2016 akka lakkoofsa Itiyoophiyaa uummataaf kan dhiyaatu ta'uunis ibsamee jira. Tumsa daangaa maleessa mootummaa naannoo Oromiyaa gama hundaan Dooktora Kabajaa Artiist Alii Birraatiif gaafa lubbuun jiru taasisaa turee fi akkasumas mootumsaa fi deeggarsa bifa wal fakkaatu mootummichi faawundeeshinii Dooktora Kabajaa Artiist Alii Birraatiif taasisaa jiruuf haati warra Artiist Alii Birraa Liilii Maarqoos Birraa galateeffataniiru jechuudhaan miidiyaaleen biyya keessaa gabaasanii jiru. Bidiruun godaantota baay'inaan lammiilee Itoophiyaa ta'an fe'attee qarqara galaana Yamaanitti garagaluudhaan yoo xiqqaate namoonni 38 du'anii jiru. Aangawoonni akka beeksisanitti namoonni lubbuun hafan hojjettoota baraarsaaf akka himanitti bidiruun kun gara namoota 250 kan fe'atte yoo ta'u, sababa qilleensa cimaatiin garagaltee akka turtes himamee jira. Maaddii Abdulbaasit bal'eessaa qaba.
Bidiruun godaantota baay'inaan lammiilee Itoophiyaa ta'an fe'attee qarqara galaana Yamanitti garagaluudhaan yoo xiqqaate namoonni 38 du'anii jiru. Aangaa'onni akka beeksisanitti namoonni lubbuun hafan hojjettoota baraarsaaf akka himanitti bidiruun kun gara namoota 250 kan fe'atte yommuu ta'u sababa dambalii cimaatiin garagaluu himan. Namoota 38 du'uun beekame irraa kan hafe namoonni 100 biroo eessa akka jiran kan hin beekamne yommuu ta'u barbaachi gaggeeffamu itti fufee jira. Akka aangaa'onni bulchiinsa magaalaa Rudum jedhanitti namoonni bidiruu irra turan irra caalan isaanii baqattoota Itoophiyaa akka ta'an ibsanii jiru. Bulchaan magaalattii kun Rooyitersiif akka himanitti bidiruun kun osoo qarqara galaanatti hin dhiyaatin galaana keessatti dhidhimuu himanii jiru. Kiyyeessitoonni fi jiraattonni naannichaa godaantota 100 bidiruu sanarra turan keessaa 78 baraaranii jiru. Kana malees carraaqqeen namoota sababa balaa kanaan dhabaman barbaaduuf taasifamaa jirus itti fufee jira. Kana malees dhimmicha eejensii baqattoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii akka hordofuuf beeksisanii jiraachuus himan. Akka gabaasa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bara 2023 qofa baqattoonni 97 ta'an Yaman seenanii jiru. Namoonni daandii balaa kana irra deeman irra caalan isaanii lammiilee Itoophiyaa yoo ta'an daldaltoota namaaf mallaqa guddaa kaffaluun alatti rakkinaa fi miidhaa garagaraatiif saaxilamaa turanii jiru. Ji'a eebla darbee keessa qofa lammiileen Itoophiyaa 60 balaa bidiruutiin galaana keessatti liqinfamuun isaanii ni yaadatama. Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti haala rakkisaa keessa turan 1167 gara biyyaa deebi'anii jiru. Kanneen deebi'an hunduu dhiirota yoo ta'an guddattoonni umurii 18 gadi 16 ta'uu ragaan ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaarraa argame ni mul'isa. Deebitootaaf giddugala tursiisaa deeggarsaa fi kunuunsa barbaachisaa taasisuun hojii maatii isaanii wal quunnamsiisuu gaggeeffamaa jiraachuunis eeramee jira. Baajata mootummaa federaalaa bara 2017 irratti hanqinni birrii biiliyoona 350 ol mudachuun gabaafamee jira. Baajata waggaa Itoophiyaa baatii adoolessaa keessa eegaluuf galiin mootummaa walitti qabuuf yaadeef baasiin gidduu hanqinni birrii biiliyoona 358.5 mul'achuu ministeerri maallaqaa beeksisee jira. Daraartuu Shaamii dabalatiisaa qabdi. Baajata mootummaa federaalaa bara 2017 irratti hanqinni birrii biiliyoona 350 olii mudachuun gabaafame. Waggaa baajata Itoophiyaa baatii adoolessaa keessa eegaluuf galii mootummaan walitti qabuuf yaadee fi baasii jidduu hanqinni birrii biiliyoona 350 olii mul'achuu ministeerri maallaqaa beeksise. Haa ta'u malee ministeerichi hanqinni baajataa kun mul'atus diinagdeen Itoophiyaa bara baajata akka lakkoofsa biyyattii bara 2017 guddinaan dhibbeentaa 8.4 agarsiisa jechuun tilmaame. Kun kan ibsame ministeerri maallaqaa Itoophiyaa miseensota paarlaamaa Itoophiyaaf dhiyeesse irrattidha. Dokumentiin baajata mootummaa Itoophiyaa qophaa'ee fi BBC'n arge jechuun ibsu tokko akka agarsiisutti bara 2017 galii waliigalaa mootummaa federaalaa biiliyoona 600 ol akka ta'u tilmaama. Galiin mootummaa federaalaa kun deeggarsa alaas kan dabalatudha jedhame. Galiin bara 2017 kun bara 2016 walitti qabama jedhamee isa tilmaamame waliin yeroo wal bira qabamu dhibbeentaa 28 ol ni caalas jedhame. Galii waliigalaa keessaa birriin biiliyoona 500 ol kan walitti qabame jedhame taaskii irratti akka ta'es ibsamee jira. Kana malees kan galii taaskii hin taane irraa immoo biyyoota deeggaranii fi gargaarsa pirojektoota irraa argame jechuunis tilmaamame. Faallaa kanaan immoo baasii waliigalaa mootummaa federaalaa kan bara 2017 birrii biiliyoona 900 olitti kan tilmaamamudha. Kunis baasii baajataa bara 2016 raggee walii yeroo wal bira qabamu guddina dhibbeentaa 20 takka olii agarsiisa jedhame. Bara baajata 2017 kan ramadame keessaa harki caalu baasii idileef kan ramadame yoo ta'u kunis birrii biiliyoona 400 oliidha. Kana malees deeggarsa mootummoota naannoleef birriin biiliyoona 200 ol kan qabame yoo ta'u birriin biiliyoona 14 ammoo galma misooma waraanaaf kan ramadamedha. Kana malees baajata idileef kan qabame keessaa dhibbeentaan 28 mindaa durgoo fi kaaniif kan ramadame yoo ta'u kaan ammoo hojii raawwachiisuuf kan ramadamedha jedhame. Kana malees pirojektii qabeenyaa yeroo waraanaa mancee fi dhaabbilee bu'uuraa miidhaman suphuuf hundaa'e birriin biiliyoona 20 ol ramadamee jira. Somaaliyaatti walitti bu'iinsa gosaa uumameen namoonni 40 ol ajjeefamuun 10 ol ammoo madaa'uun gabaafamee jira. Gosti lama Somaaliyaatti walitti bu'anii yoo xiqqaate namoonni 40 kan ajjeefaman yoo ta'u hidhattoonni Alshabaab ammoo humnoota mootummaa haleeluunis ibsamee jira. Hawwii Mahamuud dabalateessaa qabdi.
Dhuma torban darbee giddu galeessa Soomaaliyaatti gosa Mahiraanii fi Dir jedhaman gidduutti walitti bu'iinsa dhalateen yoo xiqqaate namoonni 40 ajjeefamuu fi hidhattoonni Alshabaabis haleellaa raawwataniin namoonni baay'een ajjeefamuun ibsameera. Walitti bu'iinsa sanbata waxabajjii 8 kutaa bulchiinsa galmuu dhugaa keessatti miseensota gosaa gidduutti uumame akka tasgabbaa'uuf mootummaan federaalaa fi bulchiinsi kutaa sanaa gaafataniiru. Buufanni televezyiinii biyyaalessaa biyyattii akka gabaasetti pirezidaantiin bulchiinsa galmuu dhugaa Ahmed Abdii Kaarree walitti bu'iinsa gosa gidduutti dhalate mariin furuudhaaf koree jaarsa araaraa hundeessaniiru. Walitti bu'iinsa gandoota Laandehaarii fi Qalqalloo jedhaman keessatti mudate kana dhaabsisuun kan danda'ame erga humnoonni mootummaa bulchiinsaa fi federaalaa bobbaafamanii booda ta'uun gabaafameera. Miseensota gosa lamaan gidduutti walitti bu'iinsi dhalate sababa gaaffii lafa dheedinsaa fi bishaan boollaa anaaf mala jedhuun ta'uusaa buufanni raadiyoo Kulmiyyee gabaaseera. Walitti bu'iinsi gosoota lamaan gidduutti yeroo dhalatu kun kan jalqabaa akka hin taanee fi ji'oota lama duras haaluma wal fakkaatuun walitti bu'iinsi uumamee bulchiinsonni kutaa biyya sanaa carraaqqee miseensota gosoota kanneen lamaanii walitti araarsuuf taasisaniin hin milkaa'ina hafeeras jedhame. Walitti bu'iinsi kun kan uumame Alqaayidaa waliin hidhata kan qabu Alshabaabii fi mootummaa federaalaa Soomaaliyaa gidduutti bakka walitti bu'iinsi gosaa kun itti uumametti dhiyeenyatti walitti dhukaasa gurguddaa yeroo taasifamuun isaanii erga dhaga'ameen boodadha. Sanbata waxabajjii 8 Alshabaab kaampii loltoota kutaa bulchiinsa Algudduddii magaalaa Elder keessatti argamu irratti haleellaa tasaa taasisuun gabaafamee jira. Haleellaa tasaa raawwate kana hordofee mootummaan Soomaaliyaa bakkaawwan ollaa sana jiran irraa humnoota dabalataa bobbaasuudhaan miseensota garee Alshabaab 47 ol ta'an ajjeesuu fi haleellaa aggaamamee tures fashaleessuusaa beeksisee ture. Ministeerri beeksisa aadaa fi turizimii Soomaaliyaa ibsa sanbata baaseen duula deebisanii haleeluu humna qilleensaatiin deeggarame geggeessuun miseensota garichaa 47 kaampii waraanaa magaalaa Elder keessatti haleellaa raawwatan irratti tarkaanfiin fudhatameera jedheera. Alshabaab gama isaatiin haleellicha erga raawwateen booda ibsa baaseen humnoota mootummaatiin injifannoo argadheera jedhee jira. Marsariitiin Alshabaabitti dhiyeenya qabu Mimoo jedhamu haleellaa kanaan ajajoota lama dabalatee loltoota mootummaa 59 ajjeefamuu ibseera. Elder karaa gama bahaatiin magaalaa guddoo Soomaaliyaa Moqaadishoo irraa kiiloomeetira 287 fagaattee magaalaa argamtudha.